Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota kanneen channel Afrikaa Somsiin garatiin hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin qabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarraa keessatti warroonni Facebook ID keessan irratti jechuudha. Facebook page gosa hedduu banattan yookiin ammoo Facebook page hedduu banattan Facebook page isinitti hin tollesan jechuudha. Yookiin ammoo jechuudha kan dogongoraan gosa hedduu gootanii amma deebitanii bantan san akkamitti akkasiin ofirraa dileet godhuu dandeettan isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana tura. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Somsiin haa dhuftan barnoonni keenya tole chaanal keenya subscribe godhaa, viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan like godhaa. Hiyyoottan keessaniifis qoodaa isin jedha. Gaafii fi yaada qabdan koomentii irratti nuuf katabaa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana tura. Tole maaltu isinirraa eegama? Facebook keessan ni galtu. Erga Facebook keessan galtanii booda maaltu isinirraa eegama? Sarara sadan kanarratti al tokko ni cuqaaftu. Ammas deebitanii jechuudha peejii Facebook keessanii jechuudha peejii Facebook ID keessanii ni filattu jechuudha. Erga peejii Facebook ID keessanii kan ofirraa dileet godhuu barbaadan sanii filattan booda maal gootu? As setting kanarratti al tokko ni cuqaaftu. Sana booda general iddoo jiru kanarratti al tokko deebitanii ni cuqaaftu. Sana booda jechuun fuula kanarraa argattu jechuudha. Fuula kanarraa ol harkisuudhaan ni ilaaltu jechuudha. Fakkeenya fuula kanarraa erga haala kanatti ol harkifanii iddoo kanarratti argattu. Iddoo kanarraa remove page jedha. Asirratti immoo delete jedha jechuudha. Maqaa peejii keessanii san duratti isiniif kataba jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti jechuudha waan isinitti agarsiisuu barbaadu. Delete Facebook page kana yoo delete gootan yookiin ammoo yoo asirraa balleessitan jechuudha. Online irratti nam tokko search godheen argatu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaan inni itti badu jechuudha guyyaa 14 keessatti guyyaa 14 jechuudha hanga 14 ni tura. Sana booda jechuudha ni bada. Isin ammoo guyyaa 14 sanii asitti jechuudha yoo hajaan itti argamti. Fakkeenyaaf yoo Facebook page san deeffachuu barbaadan guyyaa 14 sanii asitti deeffachuu dandeettu jechuudha. Sana booda achitarraan gonkumattu ni bada jechuudha. Tole maal gootu jechuudha balleessuudhaaf delete fakkeenyaaf delete iddoo sanatti delete jedhee kan maqaa Facebook page keessanii duratti isiniif fudhisan al tokkoof asirratti kilikni gootu. Sana booda asirratti maal gootu iddoo delete jettu kanarratti ni cuqaaftu jechuudha. Erga cuqaaftanii gonkumattuu dhiiftanii keessaa baatu jechuudha. Ani walumaa galatti delete godhuu hin barbaadu. Isin warroonni delete godhuu barbaadan iddoo kanarratti cuqaasuudhaan Facebook page keessan ofirraa delete godhuu dandeettu jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti Facebook page keessan ofirraa delete godhuu dandeettu. Akkasuma immoo gaafa deeffachuu barbaadan yookiin ammoo Facebook page san guyyaa 14 asitti yoo deeffachuu barbaadan idduma kana dhuftanii jechuudha asirraa jijjiirtu jechuudha. Iddoo kanarraa delete irraa amma delete irraa yoo delete gootan delete page iddoo kanarraa gara biraatti jijjiiramu. Sana booda jechuudha achirraa ni kaaftu jechuudha. Sana booda restore isin ta'a jechuudha yookiin ammoo isiniif deebi'a jechuudha. Facebook page keessan kun hin gubatu jechuudha. Kanaaf karaa kanaan Facebook page keessanis gubuu dandeettu yookiin ammoo gonkumattuu delete godhuu dandeettu. Akkasuma deeffachuus karaa kanaan dandeettan jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kanadhaaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee lugeenyitti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.